Eka nusakkana maa fooloorsii kuma dhibba sadii guunnee jirra. Fooloorsiin kumni dhibbi sadan kuni mootuu isin hin jiraanne guutuu hin danda'u gatii jenna. Amma nus maal goona shaamaa qabsiisnee fooloorsii dhibba sadan keenya kanaaf. Fooloorsii kuma dhibba sadii guutuu keenyaatiif Rabbi keenya galatiin fasa. Lammaffaa irratti immoo hamma irraa kan nu wajjin cinqamaa tabbaa fi dhiibuu sun jedhin bokkaa fi aduu sun jedhin hamma irraatti jaranaa wajjin turtaniif galanni guddaa meemee ufu jedhaatii naa mirkaneessaa. Namarratti waan hin taane dalagde hammorma kee micciiru sitti ajaju. Wallaahi kun natti facee dhuruutaa sirii jedhin gubadha bitee kanaafuu waan nyaata nyaachuun qaba gatiin gubadhee jenna. Eenyuun ni harki kana hojjete jechuudha. Bishaan jana tanaaf dhugu. Aamin jana dara Rabbi. Ruuza akkasitti mi'aawu argin beeku waan waa uruta. Adara Rabbi qabi wallahi hin bin jedhe. Ruuza akkasitti mi'aawu agartee beeku. Ara bila wallahi. Deeq arma qofaa adara Rabbi. Sururii haadhaa dhiirri waan dhiiratu hojjetaati immoo kana hojjette. Adara Rabbicha du'aayinaa godha nyaanni naa nyaatamuu ni daaja. Nun beeku waan hindi ganama giseen ka'u daabboo sadiif bideena firfirii sadii afur qofa nyaadhu. Misaatti akkasuma bakka bideena sadiif daabboo wayii qofa. Oolota baay'ee rakkataan jiran iddoo haasaa qofa naa barbaada. Oolota oduu nama gaddisiisu guddaa tokko dhageenye jira. Artist Andu'aalam Gosaa dhimmiyaa kaleessaa kutaa magaalaa Shaggarittiin naannawaa Afuriitti ajjeefamee jedhame. Dhugaadha moo soba kan jedhu gaaffii guddaa kaasaa jira. Muummichi ministeera Dirreedawaa moo hojii guddaa tokko hojjetanii jiru. Maannateen daagazaa namdir tadlaa gwaaguchee baadee baafoo taanuuree dalmakin antanaatichee. Baay'ee nuuf galatoomaa jenna. Uummanni keenya yeroo miidhamu keessatti akka kanaatti bira dhaabbatan deemanii qabarsiisuun isaanii hojii guddaa akka isaan hojjetan uummata keenya irraa galata guddaa akka isaan qaban kan mul'isudha. Paartii isaanii mo'aa filannoon jedhaa jira. Paartiin isaanii bakka bu'een isaa baay'inni beektu. Moobaayilii afladhaa. Moobaayilii kiisii keessanii addan ba'u. Paartiin akka ta'e hin beeku muudii sittiin qabu. Kana arganiitiin natti fakkaata ijoolleen Dubaayin keessa jiran. Dubaayin keessatti roobni guddaan hedduu kana roobee ture. Rooba kana keessatti immoo ijoolleen keenya rooba biyya keessanii sitti fakkaate musuutu itti sun furate deemee amma. Homaa waan isin qalchi tokko hin jiru. Oduu keenya kan biraatiin ijoolleen yeroo dheeraadhaaf viidiyoon qullaa isii ba'aa ture eenyuun ni baasaa ture beektu? Feemasoota Oromoo keessaa namni qaama saalaa dubartii telegiraama banatee viidiyoo qaama saalaa dubartii keessa gallakkisa. Joondaanii dubarra lammaffaadhaaf kadhatamaa jira. Minno joo ሁለተኛ ሚስት አልፈልግም አንተ nuuf hin galle. Waraana adda bilisummaa Oromootiif gara mootummaatiin oduu nama gammachiisu dhaga'amee jira. Ammas abdii haa ta'u maroo haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u. Ana faana achitti dubbachuu barbaadu taanaan nannaqaan bakka san. Obbo Shimmiidhaa faltu. Dhugaa Rabbii nageenya barbaaduudhaaf qe'een uummata Oromoo akka inni nagaa ta'uudhaaf waan kana harii bakka jarri jiran illee baddaa sana keessa deemeetan wajjin haasa'uudhaaf an qophiidha jedhaa jiru. Mimiyaa daraa Rabbii. Hin cabsiti qixaata tiiktaakii irraati amma mucaan kun ni cabsiti. Kan jedhu gaaffii guddaa kaasee jiran cabsiti moo cabsitu kan jedhu kan wajjinidha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naguma fayyaadha. Maal akkanuuf wayyuun beeku ijoolleen tokko immoo abbaan manaan keessan biyya alaa ta'e yeroo inni ergaa isinitti dhaamatu yookiin immoo akkas godhi isiniin jedhu maafin ajajamtan qoy. እኔ እኮ 100 ሺህ ብር የላኩልሽ እኮ በ30 ሺህ ብር ሁለት አህያ ገዝተሽ በ70 ሺህ ብር 50 ሰጣት አድርገሽ ምስርሽ እንድነግጂ ነው። የምን ቀይ ስልክ መግዛት ነው? የምን ጥፍርሽን መሰራት ነው? ሰላም የሚባባሉትን ስልክ ገዝተሽ እኔ ጋር ታወሪበታለሽ ብዬሻለሁ። አንቺ ሌላ ወሬ ታወሪኛለኝ እንዴ? እዚህ በረሃ ላይ የምሰቃየው እኔ ምን ላደርግ ይመስልሻል?
ቆይ ነገርኳት ነው ሀብቴ አታቻኩልኝ ሀብቴ አታቻኩሎ የፈለገውን የልቡን ያውራ እስቲ ብሪነች ታይሲ እርጉ ማ ሞባይል ቲም ቢታት ሞባይል ሲ በቃ አርከ ወልጨበጣ ሲኖ ከየት ይርገስ ሰለቱ ቢቴ ngaada bakka biriisin balleessitanu jechuudha biriisin guyyaatti balleessitanu jechuudha Ibsiin takka meeqa si? Qarshii 5,500. Ibsiin takka moosi? Biiraa yoo? An biiraa dhugeen beeku warra biiraa dhuguu gaafadha wuskiin dhugaa birrii wuskiin gimmaashni ishiidhaa birrii 15,000 irraa gaxaantu dammootiyyuu birrii 8,000 9,000 an biiraa dhugeen beeku. 8,000 wuskiin? Yaa. Gimmaashni guutuu osoo hin taane gimmaashni. Gimmaashni 8,000? Yaa. Ibsiin 5,500? 8,000? Guyyaatti 10,000 ol tachuun. 10,000 jechuun barwaan namni jechuudha. Siigalee miti akkanumatti. Bakka 10,000 jechuun waan qanii gimmaashii keessatti bii nyaatamu. Inni tokko achi ergitee moobaayiliin bitatanii akkasin ta'e jettu nyaata irratti dhumaa jira. Ani nama hidheen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kuni. Laalame dhugaa waaqayyo haa'oo ko'am haa'oo garaa tokko haadhaanis abbaanis argitanii cuunfaa warqee daa'imandi aashii nyaachaa qocaashii qaqammasa cumboo cuukkoo cororsaa wanti ishee feeru hin jiru kanaan guddatte gaa dhugaa waaqayyo laala daa'imandi. Fidi gaama birii ibbalam. Maali? Promotion akkasiin hojjechiisu. Inkennu? Maaf inkennu? Daalabdeen isheen naguutu promotion akkasiin. Nataaf abdii biitiichi. Nataaf. Sittaafu? Eeshin gadhii singa. Promotion akkas jedhaa jirtaati. Ma birichatu kaffaltii fi akkas kana harrisin jedha birii 10,000 qaniitti baastee deemtii waan nyaatu sandeessee jaraa karaatti kennuu qabda al tokko tokko. Baruma alanaa keessatti artistiin cimaan tokko artistiin Itoophiyaa EBS irratti dalagaa guddaa የቤተሰብ ጨዋታ kan jedhuudhaan kan gaggeessaa ture. Artistiin guddaan tokko akka inni du'e ni beekne. Ergi inni du'een booda immoo manni sun የቤተሰብ ጨዋታ ta'uu dhiisee TV'n sun maal ta'ee ture የነጻነት ጨዋታ kan jedhamutti garagalee ture. ነጻነት kan jedhamu isa du'e yookaan immoo namichi isa du'e san. Taphni sun immoo ergi inni du'e yeroo dheeraadhaaf dhaabbatee ture. Amma immoo tapha san kan gaggeessu eenyu inni jedhamee filannoon guddaan ka'ee jira. ቤተሰብ ጨዋታ አቅራቢ እጩዎች ይፋ ሆኗል። ስለዚህ ከነኚህ ሶስቱ ምረጡ። አንደኛ ኮሜዲያን ያሲን፣ ሁለተኛ አርቲስት ንጹህ ኃይሌ ወይም ሻሼ፣ ሶስተኛ ኮሜዲያን አዝመራው ናቸው። ከነኚህ ሶስቱ እንግዲህ ምረጡ ተብላችኋል። በህዝብ ድምጽ እንግዲህ የተመረጠው ሰው የቤተሰብ ጨዋታ አቅራቢ ይሆናል ማለት ነው። ያሲን እኔም እንደማውቀው በአንጋፋው አርቲስት በነጻነት ነበር ይህ መድረክ የሚደምቀው። ፊርማዬ አልደረቀም፣ አልፈረምኩም ገና። አገምጋሚዎች አሉ እኮ ይሆናል። ቤተሰብ ጨዋታን በቀለሜ ለማቅረብ እየሞከርኩ ነው። ያሲኖን አከዲ ፊለተ በአብዲ ጉዳ ቀምና ያሲኖ ከንጀደሙ እየሞከርኩ ነው ከንጀዱዳን ከንቤከሙ ያሲኖን ፊለተ መጀኒ ሁንዲ ኬኛዩ ቁባከና ፊዝራ እስን እኞ ከፊለታውን በርባዱ ጀረሰደን ገርሲ ጀረሰደን ሰለገሳ በበርባደን ፊለቹ ምርጋ ጉዳ ቀብዱ ቁናከነ ዲን ኢጆለን አርሲ ገሩ ነሞ ዲጋ ነሞ ብራ አረብሲ ሁንዱ አን አወዶ ፊና ወንጀላ ወጪና ታስገቢን ወደፊት ያር ቆይ ያሮብሰም አገፈዳ warra arsii keessatti carradhaan dubbanna umatu biqilee jira haga umaan kun hundi buqqa'ee dubbiin kun garuu waan akka laafaatti ilaalamu miti namoonni baay'een wal harkaa fuudhanii haasaa turan. Jaartiirra dhufee dubbataa jira jechuudha. Ish! Dhiironni jaartiirra dhufee dubbataa jira jechuudha. Jaartiirra lolaa jirtan jechuudha. Maashaallah. Jaartii teessan si jalatti tuqanii jaartiin nan teessoo jaartii golaa taate eenyutu gola keessa gadi fuudha. Eenyu gola keessa gadi fuudha jaartii teessa. Mee namni jaartii san gola keessa gadi fuudhu kamni. Uummata jaartiin inshaallah butaantii fuula si darbitee mana keessa ol si deebiftee kaatee gabbaatee sirraa haasooto surree kan kee kaayattee. Sejamir gootummaan keessan numa bitti. Akkuma arraffamaa jiru namoonni tokko tokko immoo irra dhufanii kan haasaa jiranus baay'eetu jiru. Shamarran arsii arrabsee kiyaa shamarran arsii xiqqeessee warra jettan isin dhadhaa dibdanii shamarran arsii koomantii jala teessee dhadhaa dibaa turte ishoo jedhaanii turte innaa namni tokko qabeetanii quba laagattee nama naqee namni sun haqqise mootu akkamitti haqqise jedhama maa haqqisee hin jedhama arrabsamanii galuun hin jira yoo namni waa jedhe maaliif yoo jechisaa suni maaliif akkatti vaaliyuu qabaateetiniin akkasii ka'eetiniin nama kan nuuf hin gahe yoo arrabsamu sanu eessa jirtu warri haadha gabbaatanii asiitu arsooma yoo taate namni qixxee isaa arsiin hin jiru isiniif immoo hunda keessa barbaadde guddisaa fi adaba isaa warri beekte warri hin beekne nu gaafadha.
warra beeku gaafadha akkami guddate eessaa ka'e akkas hundi keetuu arsooma akka isaan qabdu hin jaalattulle si gala haga asii wuritti yoo taate marti kennaa arsooma hin qabne nama baalagee nama arrabsee ka'e ati mootu nama baalagee marsiin kennii arrabsinii intaati no akkasii miti warroota namoota tokko lama qofaa miti kan gurbaa kanatti duudhaa jiran namoota baay'ee durbi arsii garuu daayimandiidha mallaqaan bitamti mallaqaan hiyyummaa teeti durba arsii mallaqaan bituu yoo dadhabdee durbi arsii akka daayimandiititti bitamti dhobbaa karaa biyya keenya argitee dhobbaan koo simarratti dhiisan namni itti hajamu jiru dhobbatti durbi arsii daayimandiidha si qofaa mi naannoo biraattu barbaada kalee fi arrallee durbi arsii ta'a joofte jiru ka ajaaye wasaaka dalagaa dadhabee si jabbar durba arsii odoo itti si erganiyyuu ka akkana gadi jedhe ol hin deebi'u si galee ka akkana gadi jedhe ol hin deebi'u waan taateef maaliin waa dalaydu dayyuu saatuuyyuu beerri durbi arsii maaliin arsiin ajoofti miti eenyu sitti kalaa'ee nama nafa qabu nama wayyaa qabu nama yoo jala ciisaniyyuu itti seensisuu beeku bira ciifti malee dayyuusa biran ciiftu lingara ehee fallakko warroota wanti kun gara gandummaa keessa gadaa jira gandummaan immoo yeroo kana keessatti nu barbaachisu gandummaadhaan nu qoodanii kan nyaataa jiran baay'eetu jiru gatii kana ta'e jennaan gandummaa kana keessaa baanee tokkummaa ijoolleen arsii beekamaadha bakka ijoolleen arsii hundi si daayimandiidha beekamaadha kun beekama namni abbaa barbaade dhufee har'a haaseedhaaf oliin godhu har'a immoo deebi'ee arrabseedhaaf jarri gadi hin ta'anu bakka jaraa jiraatu bakka sanarratti yoo kabajuu ni dandeesse ni kabajdaa yoo sanan taane garuu duwwaa taata. Umaru Sulaiman tumal jedha beektaa yeroo wayii miseensa warra du'ee sireen fe'anii ceetee hiree waliin nu finnaan hiriyyaadha nu seete ta dhalattee isiituu yoo haati beeyte malee abbaanuu quban qabne osoo harkaanuu qabne harka nama guuttu harka nama xureessiti dhalattuu karaa gubbaa ala kanaa dadhabnee jedhe TikTokin kun fide beeta kadhattuu baay'ee hojii wal nu qixxeesset siigalee qoshaashaa baay'ee hojii ta haadha fi abbarraan bahin baay'ee isii ta namummaan naamusni oromummaan maal akkan tahin wajji wal nu qixxeesset TikTokin kun asirraa maqaa nama xureessuu yaalti beeyte baalageef qoshaashaa saree mara jechuu sareen sarima saree jenneen itti himna likkiisii akkasii akkuma isin jedhe gandummaan hin barbaachisu akka kana deebi'anii wal arrabsuunis ni barbaachisaadha jedhee namanu gara biraatiin immoo Dubaayin keessatti maaltu ta'a ijoolleen Dubaayii jirtu barbaas keessa ijoolleen Dubaayii yoo jiraatan hedduun kun akka kamitti isinii deemaa ture ijoolleen tokko tokko maa dhiisa ትንሽ ቁጭ በይና አይንሽን ልመልከተው እንዲያው ድንቅ ነገር ነው ትንሽ ቁጭ በይና አይንሽን ልመልከተው ወለሎን ጉዳን ብሻን ከን አርከሜኒ ቤፊ ያተን ዱባይ ሚስኮላና ደብስታይ አንካስ ጃለዱ ወሮኔት ይራይ ቀርሽሞ ኩመ ሰዲቆ በባንኪና ካይ አዲንጎ ማሊ በዲንጎ ደምተ ቀርሽንጎ ቱመነ ሺሻ ቱመነ ቢንጎ ቺከቲቲ ያተን ዱባይ ሚስኮላና ደብስታይ አንካስ ጃለዱ ወሮኔት ይራይ ሲቆኔ ወላሂ ቢላሂ umataka ege abdii dhabe goote mucayyoon gaafa kaani mucaa jara ijoollee kanneen keessaa mucaa nagaa tokko jira nama dalagaatii araada garaagaraa sin qabu nama dalagaati waan godhu dhabee waan ittiin qabu dhabnaani mucaa kana bira deemee qarshii liqeeffatu murteessa mucaan kun maqaan isaa Fayyee jedhamu yaa Fayyee siif kenne kaa rabbiin hundarra caalchisee yaa Fayyee anallee rabbuma sina kadhachiise yaa Fayyee gaafiinti yaa qarshii manaa kenni yaa Fayyee qarshii guddaa miti bardhibbuma shani wayyo dammadaamu kiyyaa lakki quufaa koo dammadaamu kiyyaa lakki qarshii badanu miti qarshii dhibba jettee addii kanan kadhachiiftu ni kennita jedhee keessattuu ijoollee bishaan keessa akka sana dalagaa jirtan qarshii dhibba shanii akka
Kana dura ijoolleen baay'ee kan bo'aa turte viidiyoo qullaa jaraatu ba'aa ture. Viidiyoo qullaa kana immoo kan baasaa ture eenyuun kan jedhu gaaffii guddaa kaasee ture. Gaaffii kanaaf immoo deebiin haaraa argamee jira. Masoota Oromoo keessaa namni qaama saalaa dubartii telegiraama banatee viidiyoo qaama saalaa dubartii keessa gallakkisuu ibsaa abbaa jaalalaati. Suuraa qullaa qaama saalaan keenya achi keessa. Rabbiin har'a gaadha baatii Ramadaan dhaqqabsiisin jedhe. No, hae. Kanaafin isin jedhe anyway ibsaa keenya. Akkuma isin ammaa garatan Abu Mu'az ibsa abbaa jaalalaarra naqeetii akka naqat godhee qaba. Ibsa abbaa jaalalaa telegiraama qaama saala dubartii Oromoo akka inni banatee qabu meeqa keessanii beeka. Wallahi salphina. Rabbiin akka isaa beekaa mucaa kana guddina isa kutee wallahi. Silaa sadarkaa asliitii fi sadarkaa mubaarakatan hafaa jira. Qaama saala dubartiitiif jecha akka waan walloon dhumteetti gaafa dhumaatii walloo fi wallaggaa Kota lupu ilmaan Oromoo keessa laala nuun jennu gowwoomsee qaama saala dubartii telegiraama banatee hanga 70 followers qabu qaama saala dubartii telegiraama keessatti naggadaa jira. Eenyu ibsa abbaa jaalalaa. Ragaan kee maali warri naan jettan Abu Mu'aziitu irra naqa'ee jira. Ibsa abbaa jaalalaa biyya faranjii taa'ee qaama saala dubartii telegiraamaan wanta akkasii gadhiifamaa kan ture maqaa isaatiin jedhamee jira. Ibsa abbaa jaalalaatiin yoo deemtanii riisarchii gootan waan tokko arguu ni dandeessu. Garuu akkasiin sarchii gootan sana hin barbaadu telegiraamaan akkas jedhamaa jira. Maal sanatti fakkaata? ምን ነው ጆ ሁለተኛ ሚስት አልፈልግም አንተ እኔ ለአንተ ሁለትም አይደለም 12 ይሆናሉ ለአንተ 12 ለእርሚ አንበሳ ሰጣለሁ ለጆ ልቤ ሰጣለሁ ኧረ በስመ አብ ዛሬ ከቢል እንደዛ ከሆነ እንስማማለን ምን ችግር አለ እኮ አሜሪካ አይደለም እኮ እንትን በፌስታል ሴት እኮ ወንዱ እንትን በሻንጣ የሚያባረሩ አንተ አሜሪካ ኢትዮጵያ ነው እኮ ምን ችግር አለ ይመጣሉ እንዴ በጣም እንዴ ዋኖፊ ምን ይወጣላታል ጆይ እኔ ባለትዳር ባለትዳር ነኝ ጀዴቃ ቁርጤ ሲት ሜጀር አሙጫን ኬኛ በቃ አባማና ዳብዴ ረከታ ሞባይል አፍለጣ ሞባይል Kisi keessa ni addam bahu. Keessa keessan obboleetti keessan fakkeenyaaf mallattoo filannoo keenya moobaayilli meeshaa elektirooniksii adda addaa olitti qindaa'ee qabatee meeshaan as keessa hin jiru. Ogeessi teknooloojii kana uume meeshaan itti fayyadamne hin jiru. Meeshaan adda addaa gamtaadhaan ergaatti hin dabarsine. Gamtummaa keenya ibsuudhaaf tokkummaa keenya ibsuudhaaf tokkummaan cimsinee wajjin hojjechuu ibsuudhaaf fakkeenyi guddaan moobaayila kana. Moobaayila filadhaa jedhanii moobaayilaa akka qalbii taasisaanu malee ergaa guddaa dhaamsa guddaa kennanii jiru. Dhaamsaan kennan keessaa inni guddaan maayini gamtummaa kan mul'isudha. Moobaayilii namoonni hariinuu kan itti fayyadaman qabeenya itti fayyadaman yookaan meeshaa itti fayyadaman gadi ta'e jennuun meeshaa kana irratti immoo namoonni gamtaadhaan itti fayyadamu. Namni jibbee taa'u hin jiru. Namni moobaayiliin qaban yeroo kana keessa baay'inaan hin jiru. Yoo gaxarii gurguddaa ta'e malee yookaan abbootii keenya gurguddaa yoo ta'e malee so kanarratti hundaa'e bilbila filadhaa jedhaa jiru maal isinitti fakkaata gaara biraatiin immoo nama gammachiisu ammas abbii haa ta'u maroo haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u ana faana achitti dubbachuu barbaadu taanaan nannaqaani bakka isaan jiru ejjennoo isin qabattan kun obbolaan obbolaa ajjeesuu qabu kan jettan kun sagalee qawwee dhaabuudhaaf qabsoo isin godhatan kun seenaa Oromoo keessatti bara baraaf kan yaadatamu. Qabsoo Oromoo gulantaa attaanutti ceesuudhaaf ejjennoo fudhatanidha. Jaarmiyaan akka ba'uuf ejjennoo fudhatanidha. Siyaasni ammayyaan Oromiyaa keessatti Oromoo keessatti akka ijaaramuuf ejjennoo fudhatanidha. Ejjennoo sirrii. Kanarratti jabaannee amma dhumaatti aarsaa barbaachisu hunda kaffallee yeroo fudhatu hundaa fudhatu. Utuu abdiin kutatiin amma dhumaatti kana milkeessuudhaan dhiibuu danda'u. Mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivii isin fudhatan amma tarkaanfii addaa isin fudhatan kun humna guddaa tora tarkaa olaanaa akka tarkaanfatu isa godhaa. Kana fayyadamnee qe'ee keenya nagaa gochuudhaaf qabsoo keenya karaa qabsoo ammayyaatti ceessuudhaaf jabaannee hojjechuu qabna kan jedhuun qe'een keenya nagaa ta'uu qaba. Abbootiin keenya haadhotiin keenya hamma yoomiitti rifataa jiraatu. Gaaffii guddaa kan qabu kanarratti bakka
keessattuu Wallaggaa keessattuu gara Shawaa kana keessatti bara namoonni keenya kan dhumaa jiran naannoo sana keessaa ye'oorota miidiyaan kan biraatiif gabaasa guddaa godha malee gara sanaaf gabaasa guddaa godhaan jiru gara namoota meeqaatamaatti gatii dhumaa jiru jennaan namoonni keenyatu tokko ta'anii wanti kunitu dhaabbate obboleessitu walajjeesuu dhiisee gan jedhu gaaffii guddaa kaasaa jira haa ta'u malee ammanuu yoo walii galee ilmoon keenya immoo kana caalaatti wal firoomfataa gatii deemtu jennaan ammanuu irratti walii galuu qabna ጦርነቱ ይቀጥል ኢራን ትውደም ማለታቸው ተሰምቷል አሁን ከአረብ ምድር የተሰማው ዜና በመካከለኛው ምስራቅ ላይ እየነደደ ያለውን እሳት ይበልጥ የሚያፋፍም ሆኗል የሩሲያው አርቲ የዜና ወኪል እንደዘገበው የገልፍ ሀገራት በሳውዲ አረቢያና እንዲሁም ደግሞ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መሪነት ለዶናልድ ትራምፕ አዲስና አስደንጋጭ መልእክት መላካቸው ተሰምቷል በኢራን ላይ የተጀመረው ጦርነትና ግፊት ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ መግለጻቸው ተሰምቷል እነዚህ የነዳጅ ሀብታም ሀገራት የኢራን ተጽዕኖ በቀጠናው እንዲያበቃ ትራምፕ ቆራጥ እርምጃው እንዲቀጥልበት ግፊት ኢራን ለከነረቲ አከሲ ሩክታምቱ ካምበር ባዳጆር ሳውዲ አረቢያ ተጅራ ወንቲ ኩኖሩታ ሂቦ ጉዳታ አጅራ ሂቦ እንደቢፈምኒ ታጅራ ሜሚከ ወጅን ይላሉ ታሃቸው ማለ አንዱ አደም ጎሳሙ አዱኛ ከነራቦ ቀቴረ ጀደኒ odun guddaan kee jira. Istaandoo alam gosaa dhimmiyaa kaleessaa kutaa magaalaa Shaggarittiin naannawaa Afuriitti ajjeefamee jedhame. Hanga ammaatti eenyuun akka ajjeefamee fi sababni isaa adda hin baafamne. Artistaandoo alam gosaa hanga ammaatti eenyuun akka ajjeefamee fi sababni isaa adda hin baafamne jedhanii akka barbaadan haasa'an uummanni dubbiin kun walumaa galatti soba. በምን ልለየው? በምን ቀጥቀጪው? ዝም ብለሽ ቀጥቀጪ። አሰርተሽ ልትጠቀሚ ነው። ከአገልግሎት ውጭ ሆኗል እኮ አይታየም እንዴ? በፍጹም አልሆነም። ይኸው ይታያል። ልታሰሪው ነው። አይሆንም። አገልግሎት መስጠት የለበትም። ተማሪው እንደዚህ ያልከሽ እኔ ይኸውልህ እጄ ሊደማ ነው። እግዚአብሔርን ደበደብኩት። ከዚህ በላይ ምን ላድርገው? ይታያል። ምኑ? ሴትዮ ገጥመሻል። ግጠም እያሉ ሰበርኩልህ እኮ። ምንድን ነው የምታወራው? ለየው እንደዚህ ለይ እንደዚህ ስፍር አድርጌ አዎ እንደዚህ አዎ ኧረ እኔን ከአቅሜ በላይ ነው። አልችልም በእናትህ። አንቺ ላርጓም የሴት ላርጎ ይብላክና አልችልም። በምን ላርገው? ኦኬ ይሄ የመስታወቱ ቦታ ሳይሆን ይሄ ኪቦርዱን ቦታ ያዥና ይሄ እንደዚህ አርገው እንዴ በብረቱ ማለት ነው። ይሄ በዚህ የሚታየው ይሄኛው ጠንካራ ነው። እንደዚህ አይሆንም። በዛ እሱን ያዥ። ያኛው አያችሁ ሴትዮ አራግፌ ያልኩሽም በእንትኑ አጋጭው ይኸው ግንብ የለም እንደ የሚታየኝ። ኧረ ማሜ ሚድናይት ነው፣ ፖሊስ እንዳይጠሩብኝ እባክህ። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ስበሪው እንደዚህ አድርጊ። መስበር አልችልም። ያው ኦሮታ አከከናቴ ላፕቶፕ ብሬክ መዲባ ወለጂና ከሮታ ታጅር ካፊ ጉዳ ከንከው ሰከንታ አራፍከ ከኑ በከ ሰከንታ አብራተ ቦርት አኒ አንሱ አት ኤድ ዲኮ በተቻለስ በረሱ ከዛ ከደገደ አመ ወናና ጅንቱ